Akkaataa Feesbuukii irraa gaa waan sarchi gootan bakka takkatti balleessuu dandeessan jechuudha. Feesbuukii irraa gaa waan sarchi gootanii barbaadanii kanaan dura yookaan Feesbuukii irraa sarchi gootanii barbaadanii Feesbuukii sentanii waan barbaadan sarchi gootanii barbaadan waan isin sarchi gootan sana barreeffama isaa dileetii hin godhu seef godha jechuudha. Haala kamiin haala isin balleessuu dandeessan isin agarsiisa fooloo godhaa isin akkaawuntii viidiyoo laayikii tuqaa yeroo dhaggeeffattanu. Facebook raga search waan gootanii barbaadan sana barreeffama search gootan sana kulli waan safe godhuuf sana balleessuu qabdu jechuudha. Haala kamiin haala balleessuu dandeessan jechuudha. Facebook irratti search story keessa jechuudha. Facebook irra geessantanii profile tuquraan gaa setting ka jettu gubbaaraan yookaan immoo setting tuquraan setting tuqxuu jechuudha. Haala kanaan yookaan kan namta akka setting yoo isin baasu de ola ta'uudhaan gaa privacy setting and privacy tuquraan gaa setting ka jette kaanii tuqxuu achirra eega tuqxanii gara fuula duraa eega dhuftanii CMOV in account center ka jette kaanii tuqxuu jechuudha. Achirra tuquraan gaa bilbila keessa ola ta'uudhaan gaa asirratti your information and permission bakka jedhu kana your information and permission kana mallattoo xiyyaa fi lafitii tuquraan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Achirra eega tuqxanii dhuftanii asirratti gaa search story jira kun asirra search story ka jira kana gaa irra gattu qudanga mallattoo xiyyaa fi lafitii eega tuqxanii haala kanaan ganjallaa kaadha fudhanga clear all search story ka jiru kana clear all search bakka jiru kaatu qudaan clear gochuu dandeessu jechuudha. Asirratti clear gochuu dandeessu achirra bakka sana eega tuqxanii gaa clear all search bakka jiru eega tuqxanii all time ka jettu kaara kaa'uudhaan gaa yeroo hunda yookaan immoo ka waggaa takka ta'u ka ja'a ta'ullee kan yeroo hundaa bakkatti clear gootu yookaan ni balleessitu jechuudha. Clear search story bakka jiru kana all clear or clear all search bakka jiru kaatu qudaan hunda isaa bakkatti clear gootu yookaan ni qulqulleessitu jechuudha. Facebook irratti search story keessan waan search gootanii barbaaddan hunda bakkatti balleessuu dandeessu. Viidiyoo laayikii tuqaa gaaffii qabaattan waanti naakaa